Ya Waaqayyo jaalala nuu kenni. Ya Waaqayyo hobsa kenni. Ya Waaqayyo waan hamaa seexanni nurratti aasa'u kanarraa nu baraara. Maanguddoota keenya safuu qabnaa gatiin abbaa amantaa ta'eef hin dhaabbadhe malee eebbi jiraallee kanuma jirri arguun jiruma gidduu dhaabbachuun isinis dhiifama nu gootanii namoonni tokko tokko dhuunfaa jiraatiin akka barbaadan jedhu ammallee abbootii amantaan dhiifaman kadhadhaa wajjin teenyellee kanaan booda waan jiru irratti halkanii guyyaa Waashingtan DC kanarratti haala akkamiitiin deemuu akka qabnu abbootii amantaa wajjin hundumaa jaarsota wajjin mari'achuu qabna. Ammallee Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa nuufate jaalala nuufate waan uumame hundumaaf namoonni dhuunfaa jiraa fedhiif dhuunfaa jiraa dhufanii malee amantaa bakka bu'anii akka hin dhufne amantaa dawoo godhatanii immoo jarri deeman ammallee amantaaniif siyaasni adda akka baasne hidhaalluu jara silaalchisnu gara fuulduraatti illee wal marannee akka deemnu Waaqayyo nu waan gargaaru galatooma. Akkam jirtu? Baga nagaa walagaan. Waan ini erga di waggaa tokko ta'eera gidduutti dhugatee deemuuf ture garuu hin taane. Ani eebbas abaarsan caalaa beekaa. Lalu ada nama Jawar Rawapa Ibaran isa Jawar isiniti bicara kan isarra gahe baay'ee isin barsiisuka maaliif irra gahe jettanii gaafattu isin irra gahe wanti irra gahe oromummaa isaatiin malee jawaarummaa isaatiin isa agami itti godhame bira haa dabalu haadha ani baay'ee gammada maaltu na gammachiise community Oromoo ishii jiru turu warra akka maraatu calluma jedhee lafa duwwaatti iyyuu arge hin dhiyyisiifnee berbagaimu injil wajib. Kalau majalah ini lama dua ini. Tuan isagote ini isagot ini banyak sedang dibuat. Banyak sedang. Kanan kiri galle ojrate. Karena tiki normal seperti bulle yoga yogi karena icara mak atau Akal kaji, obijarati, opa, bulan tadi lagi. Waktu dia maju, sekali. Karena obijara, sama obijara, opesa, bulan kita. Wanita dia kan jalan. Mereka koji, kadang beku. Aku materi yada negara orang ini. Wanita wanita desa, wanita kapten, wanita tido kapten. Apa desa wanita desa ini? Dia sakit. Dia sakit. Wanita
agartanii miti eessaa keessaa ba'anii yaa'anii dhufaniitu kaasaa isaaniitiin falmata miti isin kan kana hin gooneef hin jiru. Kana kan hin gooneef hin jiru. Innaa isaan irraas wanti barattan jiraachuu irra jira. Waca kun ta'ini waan ofiitiif waan yaadaniif amantii ofiitiif bakka jiru hundatti dhaqanii of dhageessisu. Kana kun egaa ijaaramuu barbaada. Wal dhaggeeffachuu barbaada. Wal kabajuu barbaada. Oromummaa hunda dursuu barbaada. Kanaafi Jawaar bagana gaani dhuftee Professor Isqeel Atis bagana gaan dhuftee na kanuma kanin jedhu egaa hamman danda'e garaa kootti si eebbiseera sakaanii. Oromoo jirtu? Oromoo jirtu? Oromoo DC jirtu? Baga jiraattan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والجي خنا والجي خير ربي نهاجر. والجي ولينجلن ربي نهاجر. والجي وليجل ربي نهاجر. دبي إنس خينياس ربي سبحانه وتعالى دبي ملكي ربي نهاجر. وفين سأبليين كينياتس ربي وفين سخير ربي سانه هاجر. قط إساني قط بركة ربي هاجر. دبي إساني تدبي ملكي ربي هاجر. بيتينياس ربي نجاه هاجر. ربي سبحانه وتعالى أمة إسلاماتيس أمة أروموتيس أمة بيسن كيس يروحون ربي نجاه هاجر. نجاه بيتينياف ربي حافظ. رجع عالم أفربها خن أبو جوهر ربي أمري سهادي رئيس وجيك أبصو نجر قلتان قلشاف أبصو أمة إسلاما كيستي وان إني قماتي سنيف ربي سبحانه وتعالى قلتها قل أبصو أمة أورومو كيستي وان قد في وان قد أجر لي ربي سبحانه وتعالى قلتي ربي سنها إساها خنوف وان بروتي في إساه الدو أبدنا ربي بك إساس بكنوتي أبدنو سن ربي إساها أولج ربي سبحانه وتعالى توكتشمان أمة أورومو بكتنا والنجينين والنجيسنين توكتشمان جوهر جزء هندني دبّة تشريشارو هنتهي ناجا جملة عملية تشريشارو هنغرغرم نما بود أورومون أورومون في اتهام متملي أورومون في الرانة من ديب بكمال بيجي إثيوبيا جام تسن تخليص أدون تهين تبورو هارا وجارم تسن أورومو ورد درا أكجر جيرام خنفيدتي ورا إثيوبيا هارا وتبورو خجار تسن ربي نهاجر ربي سبحانه وتعالى خيري هون دولتي نهاج أبو توكتشما خير ربي نهاخنو أولوتا خير هون دا سبب سبلميتي وجه نجا فيك أبنو نجا سنيس أمتا قاني فيس خنيني أمتا هوندا وجه نجا ورا والإنجرات ربي نهاجر ربي سبحانه وتعالى خيري ولتي نهاج أبو والجاي خيري دا والجاي ملكي دا ربي نهاجري قالتوما جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sudan ada Janet Adam Presidentin Oromo Community Washington Nanoshi semua Kenya semua Kenya Bojor sebab Kenya bagai akan ujian tu nak kira dalam rumah Washington DC baga dirmatan baga gabbatan baga dina motani bakatana terkamtan
Washington DC fi naannoo warri jiraattan warri keessummoonni fagoodhaaf dhuftan keessumattuu obboleessi keenya Johaar baga nagayaan dhufteen siin jaa maqaa Oromoo Community Washington DC dhaatiin. Obboleessa keenya Isqeel baga nagayaan dhufteen siin jaa maqaa Washington DC dhaatiin. Har'aan tana manni xiqqoon bira dhaabbattanii itti wacamaa ture sanii mana guddaa nuu taate. Bakka itti mul'annu nuu taate. Bakka itti argamnu nuu taate. Hin xiqqaayisinaa handhuura Washington DC keessatti isii xiqqoo qofa odoon ta'in isii bal'oos jaarrachuu ni dandeenya. Ijaarama namni hin jaaramin bakka hin qabuu jedhan. Tana dura Oromoon akka sutaa migiraa tokko tokkoon nu luqqaasanii tokko tokkoon jabaa keenya cabsanii tokko tokkoon jabaa keenya ajjeesanii asiin nu ge'an. Haa ta'u malee qeerroo fi qarreen dargaggeessaa fi manguddoon haadhaa fi obboleettiin hundinuu takkaa qabsoo teenyan irraanfanne. Takkaa qabsoo malee asiin geenye. Qabsoon teenya Oromummaa keenya tokkummaa keenya nu barsiistee jirti. Oromummaan haraaraadhaa miti dhiigaa. Oromummaan haraaraadhaa miti dhiigaa. Namni dhiiga isaatiif bira dhaabbata roorroo isaa hin danda'u. Roorroo ilma Oromoo ilmaan Itoophiyaa keessa jiraatan hundaa'u tokkollee isaaniillee hin dandeenyu. Sabaa fi sablammoota ummata nuti diddaan teenya sistama gabrummaa nurratti oolcheeni malee namoota wajjii miti. Namoota wajjii miti. Haqa keenyaaf malee haqa namaa cunqursuudhaaf miti. Reekaa beekaa hedduun dubbatanii waa hundarra kaniin isinii dhaamu mana keessan jabeessaa. Organizationii qabdan cufattu masgiidatti, charchiidhatti, afoochaadhatti, keessattuu communityidhatti koottaa wal jabeessaa wal bira dhaabbadhaa ijaarama. Namni hin jaaramin akkuma duratti sutaadhaan akka sutaadhaa tokko tokko nu luqqaasuu danda'u. Bakka nu luqqaasan bira garuu hin jirru. Ijaarsa keenya garuu haa jabeessinu. Gaafa nuti ijaarsa keenya jabeessine gantuun teenyaas hamtuun teenyaas mana galti. Jabaa keenya bira galti. Agarreemi gaafa galte xiqqoon agarreemi gaafa galte ni galti ammallee ni galti. Haa ta'u galatoomaa. Aadde Jannat ijaarsoliin abbootiin keenya warra abbaa amantii keenya hundumtuu galata guddaa qabdu galatoomaa. Kanattaan Sudaan abdii saba Oromoo, abdii Oromiyaa, abdii Itoophiyaa, abdii saba bal'aa kan ta'e beekaan keenya obbo Jawaar asitti bahee saba isaatiif aasaa akka godhu kabajaan affeera. Come on, then. Come on, then. Easy. What is your American sneaker name? I'm a baro hasau banelera ko wajira. Kan matu agenya adagalan Shaitan ni guyya irraiya oleh sun hirribat sina kara konga. Asa gababa koru kiya duratti hangawan nukees jira. Jala qabsoo fi hayyu jira. Ana population kiya fi hangaba kiya Professor Scale naga akkasin gaafatu nafeera.
bareeda garitaa galatooma baay'een jedhu waanuma afaanuma lama dubbadhee tanan gadi ta'a yeroos waan hin qabneefi tokko kan hin jechuu barbaadu waanuman amma dhagahee waanuman amma ijaan arge tokkotu garaana tuqee jira hedduu garaana tuqee jira innis immoo namni amantii pirootestaantii irraa dhufe nama amantii muslimaatiin dhufe waaqatu nuu ergee jedhee gaafa dubbatu kana caalaa tokkummaan oromummaa keessa hin jiru. Waan isaan gidduu kana waggaa lamaan darbe keessattis Oromoo kana qoqqooduudhaaf waan hin godhamin hin jiru. Gandaanis kutaanis amantiidhaanis qoqqooduudhaaf wanti hin godhamin hin jiru. Ummanni Itoophiyaa sunis amantiidhaan wal qoqqoodee amma immoo gadi bahee yoo ijaanuu argaa jirra kan gadi bahee Jawaarin dhufin warri Oromoo walitti hin gahin jedhu uffatuma uffateeti gadi baheetiti dubbii ammaa waan siyaasa keessa jirru siyaasa ta'uunsaa hafee waan amantiitti jijjiiruudhaaf wanti hin godhamin hin jiru. Kana hundumaa keessa dabarre namni amantii tokko keessaatii dhufe isa tokkoon kana waaqomatu nuu erge kan jedhu Oromoodhaa fi tokkummaansaa kana caalaa mirkanaa'uu hin danda'u. Amma Oromoon qalbii hin hirinitti hamma Oromoon qalbii hin hirinitti hamma Oromoon abdii lama hin qabaatinitti dhimmi Oromoo gara booddeettis deebi'uudhaaf hin danda'u. Kun gammachiisaadha naaf. Lammata kun yoo na gammachiise wanni na gaddisiisu immoo ala jira malee ana mana kana keessa hin jiru. Wanni na gaddisiisu maaliif na gaddisiisa yoo jettani wanni inni na gaddisiisuuf qabsaawaan yoo ofii jiraates hin qabsaawu lubbuudhaan jiraate qabsaawu yoo qabsaawaan wareegames bakka qabsaawa sana kumatu dhalata malee qabsoon gara booddeetti hin deebi'u. Kana wal dhaaluu isaanii kana waan wal dhaalaniifiti ajjeesuudhaaf itti aggaamanii jiraattes hin qabsooftu yoo hin jiraannes si booddee baay'ee jira. Akkam ofii jara itti mataa ooltaniimi hunda dura Rabbi guddaa kanaan nu gahe bakka irraa kaane yoo ibsaa guutamaa isinii hime malee namni biraa himuu waan danda'u natti fakkaatu achirraa bakka hin jirtan jedhamnurraa hin jirtanii wannummaan Oromoo jedhamtu nu hin jirtu bakka jamirraa jirtanii nu dhiibdanii alatti nu hambiftanirraa nu ga'uuni gargaarsa Rabbiiti. Waa'ee garuu waa'ee faranjillee abbuma tattaafateef waa buusan jedha mararaa guddina nulleen carraaqanneet taphatti itti dhufne arraba akka isaanii kanaan hin dhufne beeyta arrabni keenya muramee dhufne malee quba nama jala qabne beeyta dhaggeeffadha akka har'a isin jala quba isaan qaban sanitti orma jala quba qabne osoo hin ta'in qubni keenya maakalaawwitti irraa cirame nurraa cirame tas keenya jechuudha. Kana ilmaan Oromoo kan dhiiraa dubartii ka baddaaf gammoojjii ka bahaaf dhiyaa waggoota 50-60 dabre kana keessatti arraba akka isin agartanii san arrabsama wareegama qaalii kafalaa asiin nu gahan isaantu asiin nu gahe waan tokkoon isinitti madeen gadda dhufuu kiyya duratti masaraa mootummaa keessatti walgahii qabna turre hogganoota Oromootii fi muummicha ministeeraa wajjin namni wayii nama baay'ee ture Leencoon jira Galaasaan jira hangafoonni hundi jiru Daawud jira Maraaraan Kamaal hundi keenya jirra achi keessa namni tokko achi keessa ture waan tokko nutti hime kana akka yaadattan keessattuu warri dargaggeeyyii masaraa mootummaa amma miidhagee jiru kana
daawwachiisanitti yeroo daawwachiisanitti namni sun achitti hidhaa ture gootota keenya wajjin hogganoota keenya wajjin abbiyyuu galataa fa'aa wajjin jechuudha. Yeroo hidhaa sanitti qeensi irraa yeroo ciramu qaamni isaanii uleen dhukkaa'ee dhiitichaan caccabe yeroo mana fincaaniitu geessuuf baadhatamanitti yeroo of jibbanii of ajjeesu waggaa yaalanitti mirga of ajjeesutu dhoorgamanitti kan nu dhukkubseedha kan nu laalesse ulee isaaniitti miti torchar isaaniitti miti arraba isaaniitti jedhe maqaa fokkotaa arra isaan alatti ittiin isin arrabsan saniin nama tumaa fincaan irratti naqaa masaraa mootummaa san keessatti hogganoonni keenya arrafama uleen hanqate san keessa dabarree jechuudha. San keessa dabarreet babbareedaan keenya hayyuun keenya beekaan keenya tortortuun amantiin nama qooduu barbaaddi. Ummanni keenya kan masaraa Minilik keessatti tortoree qeesirraa buqqa'ee ajjeefame suni amantii isaatiif miti gosa isaatiif miti oromummaa isaa qabateeti jechuudha. Aangoodhaaf miti akkasiin barbaaddutti. Of jajuudhaaf miti orma bituudhaaf miti. Saba biraa miidhuudhaaf miti. Saba isaa ol kaasuudhaaf. Qonnaan bulaa isaa ka osoo lafa qabu lafa abbaa isaa irraa dhaale qabu humna isaatiin qotee sangaa isaatiin qotee ufii agabee nafxanyicha qallabaa jiru san cunqursaaf saamicha jala baasuudhaaf jechuudha. Achirraa kaane. Yeroo alatti sin arrabsan nan aaran seenaa nan boona nan gammada. Yeroo miidiyaan isaanii hundi Jawaar jee seetana na fakkeessu naaru bar nan boona or nan boona. Maaliifin boona beeytu? Maaliifin boona beeytu? Maaliifin boona beeytu? Maaliifin boona beeytu? As garagala maaliifin boona beeytu? Wannin boonuuf waan footoon kiyya magaazina irratti baheefi miti. Wannin boonuuf waan maqaan kiyya addunyaa irratti ol ga'eefi miti. Wannin boonuuf Oromoon isaan tuffatan sun ka isaan awwaalan sun leenca tahee sodaachisa. Dur sinitti nama gaafa dardara turre san VOA kanarran oola beeytu. Yeroo hunda VOA irraa maana dhageessan beeytu. Waan hin beeku hin beeknellee beeytin haasaa ture. Waa'ee baha jiddu galeessaa, waa'ee qilleensa hunda isaa. Maaliif ilmi baadiyyaa gidaamii jiru, kan carcar jiru, kan gimbichi jiru, gurbaa Oromoo tokkotu miidiyaarraa sirriitti dubbate akka yoo jedhan mataa ol qabatee qe'ee keessa mana barnootaa keessa akka deemu waan hin beekuuf jechuudha. Kanaaf har'a yeroo itti boonnu malee yeroo itti boonyu keessa hin jirru. Yeroo immoo boonnee itti uf dagannu keessas hin jirru jechuudha. Yeroo kana keessatti yeroo yaalii dhumaa the last attempt mark my word marsaan tun marsaa dhumaati amma wadunu yaaltu baay'ee yaaltee jirti. Jaarsi kun maannoo Itoophiyaawii jedhee barsiisuu yaale inni didee galuufi dide. Amma garuu galaaf gara fuuldura akkamitti galaaf injifannoo keenya cimsaa yoo deemne injifannoo keenya cimsuudhaaf tokkummaadhaan yoo deemne
Isinitti immoo warri isaa mo'atu sheekotaaf keessota kana. Gaafa sheekonni fi keessonni keenya mataa wal jala qabatanii sheeni bataskaanatti dhufe tokkummaa Oromoo labse. Obboleessaa kiristaanaaf jaalala agarsiise. Hoggaa keessiin keenya masgiida dhaqee dhukkubsataa muslimaa wallaane gargaare. Akka amma gartan kanatti namni keenya cimaa deemu. Waggoota muraasa dura waa jechaa ture. Tokko ka duula natti kaase. Ilmaan Oromoo nama 5 yoo jiraattan bataskaana mataa keessanii dhaabbadhaa. Masgiida mataa keessanii dhaabbadhaa jechaa ture. San kan jechaa turre ummata kiristaanaa qoqqooduufi miti. Ummata islaamaa qoqqooduufi miti. Yoo of ta'an yoo wal ta'an addunyaa fi akhiratti illee tolan jee waan amanuufi. Fakkeenya tokkoon isin agarsiisa. Har'a duula guddaa godhanii bakka hedduudha waggaa cufsiisu yaalanitti odoo bataskaana kana qabaachuu baanne maal ta'a silaa? Eessatti silaa salphanne? Isinitti himu. Hoteela interkontinentaalii guddaa kamirra? Yuunivarsiitii guddaa kamirra? Galma gurguddaa kamirra? Konvenshin seentarii guddarra? Bataskaanuma xiqqaa kenna kana nuu ta'e dhumarratti jechuu gaafa rakkannetti. Ameerikaa itti baqannee baranne, Kaanaadaa itti baqannee hojjetanne, Awurooppaa du'a jalaa nu oolchite, hin jaalanne hin qabanya galata qabnaaf uummata kana. Haa ta'u garuu gaafa cittee, gaafa dukkanaa, gaafa hamtu Oromiyaa wanni ga'u hin jiru kana beekaa. Bararaa ooli allaattii duuti lafa jala. Oromoon kun yoo agartan yeroo tokko nan ajaa'iba. Waggaa 40 Ameerikaa taa'eet ka gaaf tokko biyya hin dhaqin gaafa du'u garuu biyyatti na ergaa jee dhaammata jechuudha. Biyya ofii wanni ga'u hin jiru jechuudha. Waan ofii wanni ga'u hin jiru jechuudha. Nama ofii wanni ga'u hin jiru. Watakka. Duulli amma godhamaa jiru kuni duula dogongora keenya nu qaawwa ofitti banne kan amanuun barbaachisaadha. Qabsoofne sirna wayyaanee nurratti dhaddoo dhaatee waggaa 150 nu bulchuu barbaadu taraatii jee qophaayaa jiru. Ifirraa buufne biyya nama hundaa bilisa taate jaarra jennee carraayin. Borumtaa isaa garuu qeerroo wareegameef yaadannoon dhaabbachuu hafe nama keenya madaa'ee shumquqa ulema qabatullee dhabee lafarra shumquqatu wal'aanuun keenya hafeet Minilik Oromoof Oromiyaa awwaala keessaa baafnee ol fannisuu eegalle jechuudha. Jibba namichaati miti. Gaafa Taaddasaa Birruu gorsi faarsinu goonni akka Taaddasaa Birruu nu keessaa ba'uufi. Gaafa baaroo tumsaa faarsinu hayyuun akka isaa akka nu marguufi. Gaafa Minilik faarsinu diinni akka isaa akka nutti biqiluufi jechuudha. Har'a ani naftanyaadha kan jedhu. Har'a maqaa bokkuudhaan Adaamaa keessatti dirree dhawaa keessatti kan nu arrabsu Minilik nuti reeffaa baafnee ol baafnee masaraa mootummaa ol keenya ka biraatti miti kana beekaa. Keessaan wal gorsinee walitti himnee dadhabnaan leencoo wajjin aanulee dhayi. Dubbii walajjeechaa kafide waan biraatiif jechuudha. Naftanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurra fe'amuu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanolee awwaalame kan yakkamtoota akka Hayilasillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan. Isin himuun firris alagaanis beekuu qaba. Du'eetiin sagal gubadha malee. Du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Du'uu qofaa miti.
akkuma fedhan fidan malee biyya walii ijaarrachuu barbaanne wal kabajuu barbaanne ollummaan jiraachuu barbaanne akka jarri keenya jedhutti hammachuu barbaanne qoree waraanamaa hammachuu barbaanne warri biyya alaatis warri biyya keessatis warri mana kana keessatis kan mana kana aliitillee ka beekuu qabu abadan dhaloonni keenya osoo jiru abadan hattuun feete oromiyaa qoqqooddee gosaaf amantii walitti hin buuftu gantuun feete goota keenya xiqqeessitee sirnoota abbaa irree nurratti hin faarsitu oromiyaa keessatti wannin filannootti seenuudhaan murteesseef tokko maal seetan erga afaaniin dubbachuun gaagana isaan gube erga aanolee dhaquun hagana garaa isaan laalesse erga Itoophiyaa dullatti isaan deemaniin dura dhaabbachuun du'aaf kan nama qaadimu taate aangoo isaan ittiin nu doorsisan san harkaa fuunee biyya Itoophiyaatiif oromiyaa bulchine wala dhageenyu dhagaya biyya san keessatti baala taraan hin jaani miti baala esteeraa taanee itti agarsiisuu qabna jechuudha akkamitti sirna abbaa irree kuffifnemi sirna dimokiraasii jaara akka isaanitti wal ajjeefnee hin goonu jechuudha akka isaanitti wal ajjeefnee wal sakaallee taphaan osoo hin ta'in forfee mo'annee aangoo hin qabannu guyyaa adiin dorgomne dhugaa qabnu qabannee imaammata keenya lafa kaa'annee tarsiimoo lafa kaa'annee filannootti seennee dirree oromiyaa irratti dirree siyaasaa irratti dhugaa keenyaan tarsiimoo keenyaan bilchina hooggansaatiif jaarmayaatiin caallee argamne injifannee aangoo harkaa fuunee mootummaa humna takka. Akka isaanii seenaa kijibaatiin seera jallataaf saamichaatiin biyyeen bulchinu bakka bu'aata ummataa heeraaf seeraan dorgomanii dorgommii faabilisaatiin quba ummataatiin ol bayanitti gargaaramne heeraaf seera akka gadaatitti oromiyaa keessatti kan oromoon tumatu bakka bu'aan oromoo tumatu Itoophiyaa keessatti kan sabaaf sablammiin tumatu gadi keenye Itoophiyaa isaa waggaa 150 gamanaan fottoo isaa garasiin fottoo isaa addunyaa irratti maqaa isii xureessaa turan tana yoo waliin jiraanne jan jechuudha tolchinee itti agarsiifna. Listen, yeroon kun yeroo itti orma jala fiignu miti yeroo itti of taanee waan taane itti agarsiifnu baalesteraa taana hoggaan isin hin jiru tokkummaan keenya shakkiin hin jiru garuu hoggansi Oromoo Oromiyaa yeroon itti ummata Oromoo maqaa ol kaasu yeroon itti Oromoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in saboota olla warra isaan keessaa ba'anii jedhanii maqaa balleessan kanas dabalatee jechuudha. Sirna federaalizimii dhugaa gadi dhaabnee irratti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Waan takka of hin shakkina olola isaanii hin dhaga'ina. Nuyi ilmaan bagrii saphalooti aalima guddaa hayyuu seenaaf afaanii nuti dhaaltoota guddinaa tumsaati hayyuu amantii guddaa qabsaa'aa gameessa qabsoo Oromoo jechuudha tokkummaan teenya seenaa kijibaa warra Solomoonik daayinaastii irratti hin ijaaramne seenaan teenya kaleessa barreeffamte bara tokkummaan teenya tokkummaa kijibaa irratti miti tokkummaa afaan qawween ijaaramte osoo hin ta'in tokkummaa dhugaaf dhiiga Oromoo irraa ol biqilte jechuudha. Kanaaf wanni nu waan isinitti dhaamu barbaadu filannoo kanatti deemna shakkii akka abdan nan beeka hinatti hinac barabbarti abadan hin danda'amu biyyatti gallee callifnee jimaa cafaqataan turre beeka ummata keenya ijaarreera.
amma booda biyya teenya keessatti namni abbaa irree ta'uu barbaadu warra abbaa irree barbaadu biratti godaanuu nurra kabiraan jiru. namni korojoo hatuu barbaadu warra korojoo hanna isaan barsiisatti gara olii san galu kabiraan jiru. Oromiyaa keessatti garuu dhiiga ilmaan nama dila kanaa qisaasne namni dilli kun itti wareegame mootummaa Oromiyaa gadi dhaabu sadarkaa Itoophiyaatitti ummata hiree ofii murteeffatu gadi dhaabuun barbaachisaadha. Kana irratti qophii qabna nu bira dhaabbadha. Kana irratti waan tokko isin himuu barbaada. Haga fedhe kijibni isaanii miidiyaa haa guutuu malee. Haga fedhe miidiyaa mootummaatiif caasaa mootummaa qabatanii nutti haa duulan malee guyyaan dhugan mootaa deemaa jira biyya sanitti. Ummata fira kennaa ka Sidaamaa kana roorroon xiqqaan irra hin geenye. Zabana Mallasaa osoo isaan wixxifatan osoo isaan lalanii walitti caballaqanii eenyummaa isaanii balleessanii maqaa kallattii kennaniif dabuuf jedhanii ummanni sun dide ummata aadaa ajaa'ibaa qabu ummata nagayaa mormii isaatii yoo ba'u looqee irratti matreezii irra dhaabanii fixan ummanni sun abdiin kunne jijjiiramni kun dhufee keessattuu obboleessan keessan kamaadhaa ka Oromoo kanatu hoggana jennaan ammallee naannoo keenya ummannaa hiree keenya murteeffannee qabsootti seenan ni ganne garuu ummata Sidaamaa we betrayed them sinitti nima ummata nu abdatee wal'aansootti seene san ummata heera mootummaatirra hamma takkammaqin ummata qabsoo nagayaatirra hamma takkammaqin haantii takkitti hin kaasin san ololaa shira warra mirga sabootaa hin amanneen xaxamne ji'a lama sadii dura nama 59 waraanni biyya keenya irraa ajjeese jechuudha. Du'a qofa miti. Nama 63 du'e. Namni 59 dhalataa Sidaamaati. Miidiyaa kanarratti garuu kan dhageettan ummanni Sidaamaa bataskaana gube ummanni Sidaamaa saba isa keessa jiru haxaa'e jedhamee ololamaa ture. Kijiba maaliif kijiba beektu? Dhugaa wallaalaniiti miti haqa jirtu faaktii san wallaalaniiti miti. Kijibaan ummata Sidaamaa maqaa balleessanii hogganoonni isaanii akka jirutti angorraa ari'ame ejjettoonni isaanii akka jirutti hidhaaseeni akka ummanni sun dhageettii addunyaaf ollaa dhabee dhugaan isaa awwaalamee ammallee bulchiinsa hin barbaanneef eenyummaa hin barbaanneen ukkaamamee akka turu kan barbaadan. Dhugaan garuu dhiibbattee dhufte qaba. Dhugaan dhiibbattee dhufte. Akkamitti dhiibbattee dhufte? Ummanni sun hogganoota narraa hidhame jedhee fincila hamaatti hin seenne. Ejjettoon narraa hidhame jedhee rakkootti hin seenne. Obsee taphuma isaan baasan ka guyyaa dheeressuu sanitti seenee guyyaa dangaddaa sagalee kennate arra 98% tuqaa shaniin naannoo mataasii uummate jechuudha. Nulle ranafu sinettimu baay'ee maqabsoofne baay'ee wanjifannoo finnee of janyaami takka hiree teenya akka ummata Sidaamaatti murteeffanne nu takka mootummaa teenya hin jaarranne waan nuu ta'uuf hin taane takka hin filanne jechuudha. Nullee nu ga'uu qabdi dabareen filannoo itti aanu irratti yoo kabiraa dhabame jajalla diinni ergatee ittiin nu cabsuuf keessa hara qaqqajeelaa haadha abbaan eebbisan filanne kabiraa yoo dhabne mootummaa nuuf fakkaattu nu dubbattu nuuf ergamtu ni jaarranna jechuudha. Itti aansee warra alatti hafeefin afaan kaanii waa jedha. በስተመጨረሻም እዚህ ውስጥ ሆናችሁ ቋንቋውን ለማትችሉት ወይ ደግሞ ውጪ ላላችሁት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ።
መልእክቴን አጠር ላድርገው። በዚህ ሀገር ይቅርና በእኛም ሀገር ባደግንበትም ባህል የማይቀበሉትን ሐሳብ የማንቀበለውን ሐሳብ መተቸት፣ መቃወም፣ መጋፈጥ መብት ነው። ከመብትም ያለፈ ግዴታ ነው። ስለዚህ በዚህም ከተማ ሆነ በሌላ ከተማ ለተቃውሞ የወጣችሁ መብታችሁ ብቻ ሳይሆን እኮራባችኋለሁ። ለምን የዛሬ 3 ዓመት 4 ዓመት ቃል ስገባ ነበር። የኛ ትግል ራሳችንን ብቻ ነፃ ለማውጣት ሳይሆን የሀገሮችንን ህዝቦች ነፃ ለማውጣት ነው። የታገልነው እኛ ተናግረን ሌላውን አፉን ለመሸበብ አይደለም። እኛ የታገልነው ስለ ራሳችን ስንናገር ሌላው ስለ ማንነቱ እንዲሸማቀቅ አይደለም። የኛን ዓላማ የኛን አካሄድ የማይቀበል የማይጥመው ሰው መቃወም መብቱ ነው። ያ መብቱ ሊከበር ይገባል። የምጠይቀው ግን እዚህ ካላችሁም ተሰብሳቢዎች ውጪም ከቀራችሁት የምጠይቀው ግን አንድ ሀገር አብረን እንድንገነባ ከተፈለገ በእኛ ሳይድ ስህተት ነው ብላችሁ የምታስቡትን ነገር እንድንረዳና እንድናስተካክል ከተፈለገ አብሮነታችን ተጠናክሮ ያሉንን ልዩነቶች እያጠበብን እንድንሄድ ከተፈለገ ድጋፋችንም ተቃውሟችንም በጨዋ መልኩ መሆን ግዴታ ነው። በጨዋ መልኩ ከቀረባችሁን በጨዋ አቀራረብ ከመጣችሁልን ከግማሽ በላይ መንገድ ሄደን ልንቀበላችሁ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን። የህዝባችንን ስም በሚያጎድፍ መልኩ የህዝባችን አንድነት በሚሸረሽር ለመሸርሸር በሚሞክር መልኩ ጀግኖቻችንን በሚያጠለሽ መልኩ ከመጣችሁ ግን ከባሌ ጋር ወርደን አንባልግም። ጆሮ ዳባ ልበስ ብለን ወደፊት እንገሰግሳለን ማለት ነው። እንዲህ አይነት አጸያፊ የሆኑ ዱርዬዎችን ለሚያሰማሩ የፖለቲካ አመሪዎች እነማን እንደሆናችሁ ስለማቅ ስለምንተዋወቅ አጭር መልእክት ላስተላልፍ። ምንም አይነት ስድብ፣ ምንም አይነት ዛቻ፣ ምንም አይነት ዘለፋ አይደለም በምላስ በጥይትም ብትመጡ ከእንግዲህ በኋላ የኦሮሞን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ ኋላ መመለስ አበደን አትችሉም። ይሄንን ስለተላቀ ረድቶ አይደለም፣ እንተዋወቃለን። ምን እንደሰራን ምን መስራት እንደምንችል በደንብ ስለምንተዋወቅ በረብሻ በመበጥበጥ በመሳደብ በመግደል ህዝባችን የራሱን መንግስት የመመስረት ዓላማውን ለማጨናገፍ በምርጫና በውድድር አሸናፊ የሆነው ሐሳብና ፓርቲ እንዳይለይ በፎርፌ ወደ ስልጣን ለመምጣት ወይም ስልጣን ላይ ለመቆየት የምታስቡ ካላችሁ ተስፋ ቁረጡ ነው ማለት። ማንም ተጨረጨረ ማንም አጭበረበረ የሚመጣው ምርጫ ላይ እንሳተፋለን፣ እናደራጃለን። በምታውቁት መሰረት ደግሞ በስትራቴጂ እንመራለን፣ እናሸንፋለን። ምክር አለኝ፣ ብራዘርሊ አድቫይስ። የምትፈልጉት አሃዳዊ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ከፈለጋችሁ የምትሰብኩት አይነት ኢትዮጵያዊነት በሌላው ላይ እንዲጫን ከፈለጋችሁ ከእንግዲህ በኋላ በጠመንጃ አትችሉትም፣ በጉልበት አትችሉትም፣ በሚዲያ ጋጋታ አትችሉትም። በምርጫ ሳጥን ብቻ ነው። በምርጫ ሳጥን
ጠላትን ማሸነፍ ከፈለጋችሁ በወሬ አይሆንም፣ በጩኸት አይሆንም። የሚሆነው እንዴት መሰላችሁ? ሐሳባችሁን መጀመሪያ አንጥሩና ክሊር አድርጋችሁ አስቀምጡ። በሁለተኛ ደረጃ ያንን ሐሳብ ተሸክሞ ህዝብ ውስጥ ሊያሰራጭ የሚችል ድርጅታዊ ብቃት ገንቡ። 100 ሆናችሁ ለችርቻሮ አትቅረቡ። እንደኛ ተቀራርቡና አንዱ ነው። ልንገራችሁ አሁን ችግራችንን ልንገራችሁ። ኢትዮጵያ ያለ አንድነት ያለ ለሚለፈፈው ቡድን ሄደን የምናናግረው የምንደራደርበት ድርጅትና ግለሰብ እንኳን የሌለበት የተዘበራረቀ የተበታተነ ኃይል ነው። መቼም ሂድና ከሰሳዳቢ ጋር ከባለጌ ጋር ተደራደር አትሉኝም። ይበቃል፣ አይደገምም። ሉክ አሮጌዋ ኢትዮጵያ አትመለስም። አምባገነናዊ ህዝባችንን ሲጨፈጭፉ፣ ሲዘርፉ፣ ሲገሉ የነበሩ ከምኒልክ እስከ መለስ ተመልሰው አይመጧትም። የዘራፊዎች፣ የአፋኞች፣ የገዳዮች ስርዓት ከነፍጠኛው እስከ ወያኔው ተመልሰው ኢትዮጵያ ላይ አይነክሷትም። ወደፊት ግን አብረን መራመድ እንችላለን። ህብረ ብሔራዊ የሆነ ፌዴራላዊ ስርዓት የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ፈጣሪ በሰጣቸው ምድር ላይ ከመሬቱ ስር ባለው ማዕድን ላይ በመሬቱ ላይ በሚፈሰው ወንዝ ላይ ከመሬቱ በላይ ባለው አየር ላይ ፈጣሪ የሰጣቸውን እስከዛሬ የተነፈጉት ላይ ሙሉ ባለቤት ሆነው ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት ያለ ማንም ዘራፊነት የሚያስተዳድሩት ፉል አውቶኖሚ ያለው ራስን የማስተዳደር መብት የተከበረባት ኢትዮጵያ አንድ። ሁለተኛ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን አስተዳድረው ሀገርን ደግሞ እንዳስተዋጽኦአቸው እንደ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦአቸው እንደ ህዝብ ብዛታቸው ተቋዳሽ የሚሆኑበት ከስልጣኑም ከሀብቱም ተቋዳሽ የሚሆኑበት ኢኩዊታብል ሼር ሩል ያለበትን ኢትዮጵያ መመስረት ከፈለጋችሁ እኛ የእናንተ ፓርትነሮች ነን፣ ሁሉም ጊዜ ዝግጁ ነን ማለት ነው። እነዚህ ሐሳቦች ለምርጫ ይቀርባሉ። ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከግልምጫም ከእርግጫም ከፍጥጫም ይወጣል። ባለ ጊዜ ከተባል ባለ ከተራ ከመባላችን ካልቀረ የኛ ተራ ምን እንደሚመስል ማሳየት ዝግጁ ነን። የኛ ተራ ኦሮሞ ባህር ዳርና ጎንደር ሆኖ ቋንቋውን የሚችልበት ሳይሆን የኛ ተራ ኦሮሞ በምድሩ ላይ ተከብሮ ውስጡ ካሉት ብሔረሰቦች ጋር ተቃቅፎ ቤኒሻንጉል ያለው ጭልጋ ያለው ትግራይ ያለው በዚሁ መልኩ ራሱን ችሎ እኔ አውቅልሃለሁ እኔ የቀቀልኩት ይጣፍጣል አንተ የተቀቀልከው ይመራል በሚል ህሳቤ ሳይሆን ተቻችለን ተከባብረን በምርጫ ሐሳባችን እጩአችንን አዘጋጅተን መሰል ሐሳብ ካላቸው የፌደራሊስት ኃይሎች ጋር ተቆራኝተን ምርጫውን አሸንፈን ህገ መንግስቱን ለሬፈረንደም አቅርበን አጸድቀን አብዛኛውና አብላጫው ኢትዮጵያዊ የሚወደውን የሚደግፈውን ስርዓት አንግሰን የኛ ተራ የኦሮሞ ተራ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ተራ መሆኑን ለማሳየት ዝግጁ ነን። ኒጋያሚ ወንዳን ሲንጆ ወሶና ሳያ ቡለለ ቄሶ ታፍሸኮተ ይዱአን እንጅሩ ጥቁነቶ ደጋ ዱለማ ተነሞቹ ቀም never of duba deebun qabna yaada mo'achuu qabna jaarmiyaa mo'achuu qabna tokkummaa mo'achuu qabna waan immoo anne immoo sababan qabna isinitti himu
gabrummaa ta dur yoo badduu isinif fakkaate amma cabnaan uf duuba deebi'uun hin jiru mataa ol qabachuun hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanni ani isinitti himu duullee amma godhuuf deemnu ta filannoo qofa miti kaabaloo haa filamuu qofa miti yaadni waggaa 50 deemsisaa turre yaada doongoraati moo sirrii miti nu keessaa yoo hoogganni keenya yeroo shakkaa jiru kana keessatti ummata keenya dhiyeessinee raggaasisuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf nuyi warri biyya jirru hoggansi hundi waan takkan shakkina filannoo kanatti akka daawwititti akka maraaraatti akka abbaa naggaatti akka baqqalaatti akka kamaalitti hin seenu akka oromootitti seenna jechuudha. Akka oromoo qofatti miti ummata nu wajjiin hadhaa gabrummaa jala ture ummata nu wajjiin dhiitamaa ture tuffatamaa ture isaan waliin wal taane yaada keenya walitti cimmifanne humnoonni sirna federaalizimii sabummaa irratti hundaa'e ka saboonni ittiin of bulchan biyya waliin bulchan deeggaran gurmuu guddaa ta'anii irran deebi'ee haga feete haa sodaattu haga feete haa waccu barcuma 350 yoo xiqqaate fudhannee paarlaamaa gallaa jechuudha. Sambooda akka isaanii afaan qawweetiin arraba fokkuudhaan osoo hin ta'in dumucaa mana paarlaamaa jiru saniin itti gadi murree biyya bulchinaa jechuun seera feeran nagaan na bula. Ta. Obbo Jawaariin baay'ee galatoomii jedha. Dhimma guddaatu nu fuuldura jira. Oromoon Oromiyaan biyyoonni biyya sana keessatti saboonni afaan dhabanii sagalee dhabanii akkuma keenya acuucamaa kan turaniif afaaniif gurra ta'ee qabsoo Oromoo kana siin ga'e OMN har'as akkasitti nu tajaajiluu isaatiif baay'ee galatoomaa ulfaadhaan jedhaani. Kanaafuu OMN jiraachisuudhaaf abdiin OMN kan sabaan dhaabbate sabaaf kan dhaabbate sirriitti ijaaramee sagalee har'aa sagalee kaleessaa sagalee boruu nu ta'u kana bukkee dhaabbachuun barbaachisaa duwwaa otoo hin ta'in dirqama keenya jaa taateefu sagantaan gara sagantaa OMN'tti deema jechaadha. Kanaaf namoonni asirratti ramadamtan obbo Kumaa Huseen, Adde Iftuu, obbo Abdii, obbo Siraaj akkana nu baatee saba keenya irraa qarqaasa sabni keenya godhu akka geggeessitan maqaa saba kanaatiin as galatooma. Algaloto, silaka jalala, algaloto, wali rampa
galaan finfinnee maasee. Laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee. Sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Qotiyyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa. Ogalaaleetiyaa qorra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa. Ogalaaleetiyaa sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha. Ogalaaleetiyaa yooman dhufeessi akka ansirraa fagoon jira. Maalan jira maala jira maalan jira yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Anin jiru anin jiru yaga yaani anin jiru kukkutee na nyaatee jira. Kotee kotee nami ciisanii darbatee yaga yaani kotee kotee nami ciisanii darbatee. Rafeen buluu namni waan morma abdatee yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Garam pichu turi lalgaloto galam finfinnee maasee. Lalgaloto silakka jaalala lalgaloto walirraan fagaannu lalgaloto jalaan nu fageesse. Lalgaloto gullalleen kan tufaa lalgaloto garam pichu turi lalgaloto galam finfinnee maasee. Lalgaloto silakka jaalala lalgaloto walirraan fagaannu lalgaloto jalaan nu fageesse. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee. Sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Ogalaaleetiyaa farda siidaa katanii siidaa dabalee suurii. Ogalaaleetiyaa erga nu daangeessanii barrii ture buubulee. Ogalaaleetiyaa waddeessi jiraa gubee amboorraa calaqqiisi. Ogalaaleetiyaa narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoo mafe. Maala nafee maala nafee maala nafee aga yaani maala nafee caccabsee na nyaatee lafee. Anin jiru anin jiru yaga yaani anin jiru kukkutee na nyaatee ture. Cuwaa cuwaa jetti simbirroon halkanii yaga yaani cuwaa cuwaa jetti simbirroon halkanii. Nama garaan dhaane ilmamuun arganii yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Maalan jira maalan jira yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Anin jiru anin jiru yaga yaani anin jiru kukkutee na nyaatee jira. Kotee kotee nami ciisanii darbatee yaga yaani kotee kotee nami ciisanii darbatee. Rafeen buluu namni waan morma
faayidaan addaatiin nuuna wite waa'een keeruun galee dubbaduu hin finne inni siif lola'uu warra saddan cinne waa'een keeruun galee dubbaduu hin finne inni maan oromoo warra saddan cinne walmattoota akka harkaa miila hite maal faayidaan addaatiin nuuna wite waa'een keeruun galee dubbaduu hin finne inni siif lola'uu warra saddan cinne waa'een keeruun galee dubbaduu hin finne inni maan oromoo warra saddan cinne imaan dubbii himee walli abbaaf lafaa dhagaye waan siimu namni mana tokko gamtaadhaan ijaaru bitaa waliin saamu abisa kuffisee inni san kuffisee yoo lafaa waggeessan biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaan eessan saaqi saanqaa osoo manni daajaratti gamoo ta'e wadaroo nambuu akka biisa silaa manni daa isaanii lafa jalaa gamtaan farmachuu qabaata